Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti daawwattoonni fi dhaggeeffattoonni keenya akkam jirtan ani Tigist Gammeeti. Itoophiyaa daandilee gara nagaa waaraa kuni marii addaa jalqabbiiwwan Itoophiyaa keessatti nagaa buusuudhaaf godhamaa jiranatti xiyyeeffate Sagalee Ameerikaatiin qophaa'ee nu wajjin tura. Walitti bu'iinsa biyyattii keessatti bakka adda addaatti ka'aniin lubbuun namoota baay'ee darbee kumaatamaan lakkaawwaman qe'eerra buqqa'aniiru. Qabeenyi mancaheera. Walumaa galatti akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhutti yeroo ammaa kana sababa walitti bu'iinsaatiif ongeetiin Itoophiyaa keessatti namoonni miliyoona 20 ta'an deeggarsa dhaabbilee qarqaarsarraa argataniin jiraachaa jiran. Karaa biraatiin hooggantoonni fi miseensonni paartii mormituu adda addaa mana hidhaa jiran deemsa seeraa haqa qabeessa argachaa akka hin jirre himatan. Akka waliigalaatti biyyattii keessatti qaala'insi jireenyaa faarumaan hammaateera. Naannoo Oromiyaa hoolaallee godinoota baay'ee keessatti nageenyi erga dhabamee bubbuleera. Namoonni hedduun qe'ee isaaniirraa buqqa'anii baqatanii gara magaalotaa dheeffaniiru. Dargaggoon naannichaa mormii waggoota 10 dura jalqabee boodas naannoo kaanittuu babal'ateetti boodas immoo itti fufee bara 2018 jijjiirama hooggansaa fideerratti hirmaachaa ture bu'aa qabsoosaa argateera. Rakkoo walxaxaa amma mul'atuuf malli maali? Karaa biraatiin kaaba Itoophiyaatti nagaa fiduudhaaf waliigaltee mootummaadhaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay hedduutti irra gahame abdiin inni uummata keessatti uume akka jirutti ta'ee haaluma wal fakkaatuun rakkoo Oromiyaa keessatiifis fala barbaaduudhaaf mariin jalqabame akka milkaa'u gochuuf gaheen qaamota hundaa maal ta'uu qaba? Dhimmoottan kanarratti gaheen daayaspooraa Oromoo keessumaa anas Yuunaayitid Isteetsi jiru maali? Kun hundumtuu xiyyeeffannaa marii keenyati nu wajjin tura. Amma keessummoota keenyanan walsin barsiisa. Aadde Seenaa Jimjimoo bureessituudhaa fi daayireektarii olaantuu dhaabbata mirga namoomaa leellisu Oromoo Legacy Leadership and Advocacy Association yookaan immoo ollaa jedhamuuti hawaasa Oromoo daayaspooraa keessatti piroojeektii adda addaa keessatti qooda qaban. Dr. Milkeessaa Miidhagaa kutaa Michiganitti argamu Albeen Kolleej keessatti qarqara Piroofeesarii Saayinsii Siyaasatii qorannoon isaanii federaalizimiidhaa fi siyaasa Afrikaa irratti xiyyeeffata. Jijjiirama bara 2018 hordofuudhaanis naannoo Oromiyaa keessatti sadarkaa adda addaatti hooggantummaadhaan tajaajilaniiru. Aadde Biraanee Beekaa qindeessituu hawaasaati. Yeroo ammaa garee mootummaa Itoophiyaa deeggaruudhaaf daayaspooraadhaan dhaabbate keessatti hirmaannaa qaban. Aadde Biraaneen ogummaadhaan daayireektarii faayinaansii muuxannoo waggoota baay'ee qabanii sinsadeenuu baga nagaan dhuftan ulfaadha. Baga nagaan eegdan. Amma gara keessummoota toora Skypeetiin nu wajjiniin asitti argamanitti dabarraa. Aadde Aayishaa Alii kutaa Minisootarraa ogeettii fayyaatii fi rogeettiidha. Hawaasa Oromoo keessatti gama barnoota aadaa, miidiyaa, dubartoota fi dargaggoota humneessuu irratti hojjetan. Obbo Nageessaa Oddoo kutaa Waashingtan magaalaa Siyaatilirraa biyya hoggaa jiran paartii mormituu Koongireesii Federaalaa Oromoo keessatti hooggantummaadhaan tajaajilaniiru. Jijjiirama bara 2018 hordofee immoo yeroo murtaa'eef abbaa alangaa itti aanaa naannoo Oromiyaa ta'uudhaan hojjetaniiru. Hundu keessanuu ulfaadha jenna. Marii kana hordofuudhaaf kanneen hawaasa Waashingtan DC'tiif naannoo ishiirraa as istuudiyootti nu wajjiniin argamtanis baga nagaan dhuftanii galatooma isiniin jenna. Tole gara marii keenyatti kallattiidhaan seenuudhaan dura mormii uummataa Oromiyaa keessatti bara 2014 jalqabee gara waggoota 4 turee fi boodas gara naannoo kaanittuu babal'atee akkasumas jijjiirama hooggansaa bara 2018tti aanee maal faatu ta'e amma tokko si yaadachiisna. Mormiin Oromoo bifa adda addaan baroota dheeraaf ka gaggeeffamaa ture ta'uyyuu ka jijjiirama dhiyeenya kanaa fide bara 2014 maaster pilaanii magaalaa Finfinnee wal mormisiisaa ta'ee irratti gaggeessamuu eegale. Kan irri jireessi isaanii barattoota ta'an hiriirtota hedduutu mormii kanarratti humnootii mootummaan ajjeefame. Dhiibbaa ture sanaan maaster pilaaniin haqamus mormiin sun garuu hin dhaabbanne. Moggaatti qoodinsaa fi dhiittaaleen mirga namoomaatti fuulleffachuun itti fufe booda naannolee biroottis babal'ate. Muummichi ministeera Itoophiyaa duraanii Hayilamaariyaam Dassaaleny bara 2018 ofiin taayitaa gad lakkisan. Muummee ministeeraa haaraan Abiyyi Ahmed hooggantummaa isaanii jalatti biyyattiin gara deemokiraasiitti akka ceetuuf itti gaafatamummaatti kenname fiixaan baasuuf akka cichan ifatti waadaa seenan.
Hawaasa Itoophiyaa biyya alaa keessa jiraatan irraa deeggarsa argachuuf jecha magaalaalee United States gurguddoo irra naanna'anii uummatatti dubbatan. Sababa kanaan ogeeyyii fi hoogganoonni siyaasaa hedduun dacha'anii biyyatti deebi'an. Addi bilisummaa Oromoos Eertiraa irraa biyyatti deebi'e. Ta'us garuu akka qeeqxoonni isaanii jedhanitti Abiy ajandaa jijjiiramaa paartii mootummaa Dawaawii itti kenname dhugoomsuuf waadaa seenan akka abdatametti hin dhugoomne. Onkololeessa bara 2019 nama siyaasaa beekamaa Jawaar Mohaammed irratti shira ajjeechaa gaggeessame jedhame booda mormii guddaan Oromiyaa keessatti deebi'ee belbele. Waxabajjii 29 bara 2020 weellisaa beekamaaf jaallatamaan Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamuun immoo gara mormiilee fi jeequmsawwan lubbuu hedduu galaafataniitti geesse. Karaa biraatiin otoo wal waraansi Itoophiyaa kaabaa keessatti hin gaggeeffamin yeroo dheeraa dursee humnootii mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti waraanni gaggeessamaa ture. Sababa kanaan namoonni dhibbootaan lakkaa'aman manaaf qe'ee ofiirraa buqqa'aniiru. Lolli Oromiyaa keessaa kun hanga yeroo dhiyootti ilaalcha hawaasaa addunyaa baay'ee hin arganne. Ministiriin Dantaalaa United States Anthony Blinken bulchiisa naannoo Oromiyaa keessatti tasgabbii dhabuun itti fufee jiru xumura itti tolchuun barbaachisaa ta'uu irratti muummicha ministeeraa Abiy Ahmed wajjin mari'achuu isaanii ibsi waajjirri isaanii amajjii darbee baase ni agarsiisa. Ergasii asis humna hidhatee Oromiyaa keessa sossoo'uu fi mootummaa gidduutti mariin nagaa jalqabamuun yeroo jalqabaaf mul'achaa jira. Gaafiin sagantaa kana ittiin jalqabnu sin hundumaa fi waan amma dhaggeeffanne kanarraa kaatanii biyyattii keessatti nagaa waarawaa dimokiraasii waarawaa fiduun maaliif ulfaate? Haala amma jiru wajjin wal qabsiistanii odoo nu ibsitanii adde seenaa sinirraa hin jalqaba. Galatoon tekst sitti argamu kiyyaa fi affeerraa kanaaf. Olaallee jennee waggoota keessattuu 10 takka of duuba deebinee olaallee jennee bara 2013 waggaa 10 jechuudha. Yeroo jalqabaatiif Oromiyaa miidiyaan banamee uummata Oromootii fi kan duri Oromoon ija ollaa kanatti argu fageessee argu jalqabee jechuudha. Haa ta'u malee achi duuba hoodaamnee bara 1990 laallee jijjiiramni dhufee Oromoo darbee Oromoon akka bakka teessumsa isaatiif akka baay'ina isaatii fi Itoophiyaadhaa fi naga buusuu fi naga dhabsiisuu irratti significant role taphatee jira. Naga kam dhufuu dhabee fi Itoophiyaa keessatti Oromoo keessatti nageenyi dhufuu hin dandeenye. Hanga Oromiyaa fi Oromoo irratti nageenyi dhufuu hin dandeenye Itoophiyaa nagee argachuu hin dandeettu. Rakkoo Oromoo furuun rakkoo Itoophiyaa furuu walitti hidhateedha. Sababaan wanni nagaa kan furuu dadhabneef ammoo sirna kalee dhufe akkaataa Itoophiyaan ittiin ijaaramte sirna nam tokkoo yookiin saba tokko irratti olaantummaa gosa tokko irratti fu'ee olaantummaa san gadi buusnee karaa dimokiraasiitti bal'isuu hin dandeenye. Uummata mari'achiisuu hin dandeenye. Ce'umsa jarjaraa tokkorraa tokkotti ceenee otuu karoora malee jijjiiramni 18 irraa ispeeshaalii aga dhufee booda otoo nuti Oromoon otoo ittiin qophaahin gammachuudhaan of ollaallee akka ijoollee mana kaandii karameellaa dhadheetti ofirraa fannee jenne. Warroonni jijjiirama san fidan ammoo jijjiirama san kophaa isaanii akka fidan ta'anii jijjiirama san karaarraa maksaniitiin otoo uummanni Oromoon tasgabbaahin deebi'eetiin rakkoon Oromiyaa keessaa bahee Itoophiyaa guutuudhaaf illee ammallee rakkoo ta'ee jedhee ilaalee jedhaan. Ulfaadhoo seenaa adde Biraanee gara keessan hin dhufa. Haala amma jiru kana amma biyyattii keessa haala jiru akkamitti ibsitanii rakkoon bu'uuraa isinoo maali jettu? Haalli amma biyya keessa jiru kan darbeerra wayyaa qaba jechuun waggaa kunnan darbee hoolaallee qabsoo keessa turree qabsoo keessa baanee injifannee injifannoon keenya immoo ammas gara isa waggaa 5 kana keessa hoolaallee waggaa calqabaa haga tokko ho'a keessa turree waan waliin hubanne tokkotu jira. San booda waraanatti cehee waraana hammeenya addunyaan irratti hirmaatedha. Sana keessaa bahee araarri bu'ee moo gara tasgabbiitti adeemaa jira. Haa ta'uu kan ammas keessaan hafe yookaan immoo waan dhabdeetti tokko waan dhabee qaamni xiqqoo rakkoo keessa jiru hin jira. Kan darbeen hoolaallu garuma ifatu nutti mul'atanan. Ifa tasgabbii araarrimti calqabame kun inni kaabaas inni Oromiyaas inni kun gara abdii gaariitti nu deemsisa. Egaa qaala'insi jireenyaa nagaa dhabuun kun inuma jira gara fuulduraatiifis jiraachuutti mala kun kan addunyaas ilaallatutu jira kan keessaanis immoo rakkoo bar'eeraa aalamee bubbu'ee dhufe kanatu jira. Sun akkuma jiru ta'etti an akka Birhaaneetti
abdii nagaa tasgabbiitu natti mul'ata. Yeroo gabaabaa keessattuu sama naannoo Amaaraatti ka'e kana yoo tasgabbeessanii gara nagaatti akka biyyattiin ceetu abdiin qaba. Ayyee ulfaadhaa. Dooktar Milkeessaa waanuma wal fakkaate irratti sinoo maal jettu? Ani gaafiin Oromoo gaafiin warraaqsi uummataa gaggeeffamaa ture gaafii biyyattii gara dimokiraasiitti ceesisuudha ture. Ani mootummaa keessaa gan turetti wanni ani arge tilmaamuutuun ta'ee wanni ani arge kabajamoo muummichi ministeeraa mul'ata mataa isaaniitiin mootummaa abbaa irree mataa isaanii ijaarrachuu fedha qaban gara hojiitti gaafa hiikan madda marii waan jedhamu aayidoloojiin hin dhufee bilchiginnaan hin uumamee meeshaalee deechiftuu abbaa irree warra dhaman kana warri kun dhufanii mul'anni gaafiin uummanni Oromoo gara dimokiraasiitti ce'u filannoo gaggeessamee mootummaan Oromiyaa mootummaan biyyattii dimokiraatawaa akka ta'u ture gaafiin ture sun irraa maqeetu mootummaan abbaa irree muummicha ministeeraadhaan hoogganamu akka ijaaramuuf tarkaanfileen fudhataman biyyattii waraanni Oromiyaa irratti eegale hunda waliin akka ga'u ta'ee balaa hedduu gidiraa hedduun Oromoo irra qaqqabe biyyattiis hunkuramni siyaasaa dinagdee gaaga'amni garaagaraa dhufee biyyi raafamtee wanni kun hunduu maddi isaa akka kootti gaafiin uummanni fedhiin uummataa maksameetu mootummaan abbaa irree muummicha ministeeraa kabajamoo dhaan hoogganamu akka ijaaramuuf namoonni tokko tokko abiyyi kiraasii yookaan abichuu kiraasii jedhu waan akka kana akka hundaa'uuf personaalii muummichi ministeeraa masaraa keessaa reeffa kubbaa jedhanii waan amananii fi personaalii sanatti waan haasa'aniif annan beeka kana haasaa tilmaamatu hin ta'ini gama sanatti abdii anis kutadhe kanan kiyaabeefu kanaafi wannichi abbaa irree ijaaramutti waan ce'eef balaan kun dhufe. Ayyee bal'inaan egaa kana hundatti deebinee waan mari'annu ta'a ulfaadhaa Dooktar Milkeessaa sin hundumtuu ulfaadhaa gaafiin itti aanu warra karaa iskaayipiitiin hirmaatan laallata. Obbo Nageessaa rakkoo amma Oromiyaa keessattis ta'ee akka biyyaatti Itoophiyaa keessatti mul'ataniif sababni garaagarummaa siyaasaa baroota dheeraa kuufamee yaadni jedhu bal'inaan dhagahama. Kun amma dhugaadha. Dhugaadha ittanii amantanoo ta'e fallisaa maali? Aadaa abbaa irrummaa aadaan yeroo hedduu aadaa waraanaatu jira. Waraanaan waa hundaa to'achuu waraanaan waan hundaa walirraa fudhachuu keessattuu kaaba Itoophiyaa ilaaltanii jiraatan bara dheeraa sirni mootii sun immoo waraanaa walirraa fudhata. Sanuma dabalatee aadaan sun immoo haga mooderni Itoophiyaallee uumamtee dimokiraatik kalchii mootummaa fi warra oppoozishinillee keessa eliitii biyya sanillee keessa aadaa dimokiraatawaa jira jechuudha. Faallaa dimokiraasiitti wanni kuni miidiyaalee illee olaanaa jettee aadaan marii hin jiru. Aadaan yaada faallaa walii dhageeffatanii wanni jechuun hin jiru. Irra caalaa yaada ofii my way or highway yaada ofii qofa gartuu ofii qofa dhageeffachuu yaada ofii qofa promote godhachuu yaada faallaa ta'e akka diinaatti ilaalu yookaan namoota yaada faallaa qaban akka diinaatti ilaalu dhabamsiisu balleessu yookaan yoo kun immoo miidiyaalee illee ta'e akkas hundi gurmuu ofiitii fi namoota yaada isaanii promote godhuuf qofa waliin haasaa malee yaadota garaagaraa walitti fidanii wanni jedhu tolerate wal godhuun accommodate wal godhuun fakkeenyaaf ilaalcha siyaasaa akkuma amma ilaalcha amantii namni amma as jiru kun amantii garaagaraa qaba garuu wal danda'e waliin jiraatu. The same way siyaasa irratti biyyi hunda keessa biyya addunyaa kanaa hunda keessa ilaalcha garaagaraa jaarmiyaa garaagaraa siyaasaa dhaabatanii warri wal falmanii jira. Iteetu malee akka diinaatti wal laalanii waliif fidhan bakka baay'ee biyya especially gara demokiraasiitti deeman keessatti jechuudha. Akkuma amantii wal dandeenyu san ilaalcha siyaasaa wal danda'anii ilaalcha siyaasaa karaa present godhanii yaadaan wal mo'atanii uummataa dhiyeessanii wanni godhanuu irratti gochuun Itoophiyaa keessa uumamee hin beeku duraanillee hin turre ammallee yaaliin xixiqqaan jirullee itti deemaa hin jiru. Kana jechuun immoo mootummaallee keessatti mul'atu uummatallee keessatti mul'atu. Kiraayisiin sun immoo diinagdee irra rakkoo fidee hawaasummaa irra rakkoo fidee basically akka ruutii
yookaan ammoo hidda rakkootitti ilaala. Democratic culture jiraachuu dhabaachuu madda rakkoo kanaati jedhee amana. Egaa amma keessummoota keenya as istuudiyootti argaman keessaa mata duree mari'achaa jiru kanarratti gaafiin hoo jiraate carraa kenninaa fi gara booda garuu jalqabbiiwwan furmaataa akkasumas jalqabbiiwwan gara nagahaa deemuu irratti godhamaa jiran laalchisee bal'inaan mari'anna. Keessummoota keenya keessaa warri gaafii qabdan. Ayyee ol ka'aati maqaa keessaniif bakka irraa dhuftan itti himtanii jalqabdan. Tole maqaan koo Hambisaa Bal'inaan jedhama. Naannoo dhuma diisiin jiraadha. Gaafiin koo naareetiiviin amma dhiyaate warri dubbatan arfanuu tarii lamatu wal fakkaata malee adda adda. Rakkoon Itoophiyaa keessa jiru waa tokko irratti ajendaadhuma irratti haasofnu irratti waliigaluun hin jiru. Amma akka kanatti waliigaluun hin danda'amnetti maaltu ta'uu danda'a? Amma karaan nagaa deemu karaa dhugaarra darbuutu irra jira. Yoo dhugaan dabalatiin bakka hin ga'u akkamittiin dhufuu danda'a? Akkamittiin waan irratti mari'annu akkamittiin waliin haasa'uu dandeenya isa jedhudha fayyadaa. Ulfaadhaa gaafii keessaniif adda ishaa gaafii kanaaf yaada keessan dhageenya. Gaarii ayyee jechuudha. Waan dantaa uummata Oromoo laalchisu kan irratti waliigalamuu danda'amu waan akka afaanii, lafaa, seenaa, aadaa laalchisee waan wal mormisiisu hin qabu. San irratti irra waliigaluu dandeenya jechuudha. Ilaalchi siyaasaa garaagaraa jiraatullee. Ammoo rakkoon jirtu maali? Ilaalchi siyaasaa garaagaraa jiraatulleen wanni mul'atu akka nama tokkotti yeroo ammatti mootummaan aangorra jiru sirna duraan dabre kana aangoomsuu fi tursiisuuf yaada qabaa fi hojiidhaan agarsiisaa jira. Sirna kana tursiisuu uummata Oromooti irratti xiqqoo ni ulfaata. Kanarratti approachii kana fudhatan dhugaadha. Nageenyi waaraan dhufuu dadhabuu danda'a. Akkasumas waan irratti waliigallu common interest kan amma jechaa jiru dantaa uummata Oromoo laalchisee ilaalcha sirna kanaatiin yoo kan itti dhufan tahe waliigaluun ni ulfaata. Ammoo sirna sana achi kaayanii ilaalcha sirna sanii achi kaayanii garaagarummaan siyaasaa jiraatullee common interest san irratti waliigaluun ni danda'ama jedheetiin yaada. Adda ishaa ulfaadhu egaa gaafiin istuudiyoo keessa ka'e kuni ajandaa irratti waliin gallee gaafii jedhu. Mee warra as jiran keessa immoo adda biraan isin bira dhufu? Galatoomi. Oromoon ajandaa irratti waliin galle hin qabu adeemsa isaa irratti. Eenyu hojiirra haa oolchuudha. Ana maleedha. Anatu sirrii hojjetaa. Anatu Oromoodhaaf sirriitti yaadaa. Isa jedhu malee faayidaa Oromoo fi waan Oromummaa irratti Oromoon garaagarummaa hin qabu. Aaba garaagaraallee qabaatu. Aabuma tokko keessa caasauma tokko keessa iyyuu taa'ee irratti waliin galu. Anatu gochuu qaba. Anatu sirriidha. Anatu ummata sanaaf anatu quuqama qaba kan jedhu. Calqaba ofitti taraaramuu qaba Oromoon. Malee waan uummatarraa fi faayidaa uummatarratti garaagarummaan ani jira jedhee. Ofitti taraaramuu yeroo jettu? Ofitti yaada isaa taraaramuu qaba. Calqaba ana malee isa jedhu sana dhiisee ebeelus waan kanaan hoo adeemee gaaffii Oromoo deebisuu qaba. Amantaa qabaachuu qaba. Walirratti amantaa hin qabu. Ofirratti amantaa hin qabu. Namarratti amantaa hin qabu. Sana akan sirreessuu qabu Oromoo. Ulfaadhu adda biraan egaa ammas gaafii tokko dabalannaasi. Gama kana dhufee deebi'u. Isin hundaafuu carraanan kenna gara booda. Maqaadhaaf eessaa akka dhuftan dura? Okay, maqaan koo Taamiraat Birrii jedhama. Virgiiniyaatiin dhufe. Isuma amma jedhame irratti follow up gochuuf jedheetanii rakkoon kuni uummata Oromoo irratti blame godhameera. Waliin galluu oppositionis rakkina qabaa, mootummaanis rakkina qabaa kan jedhamu. Akka ilaalcha kootti gaaffii godhe gana gaafachuu barbaadu yeroo wanti tokko aangoon guutummaa guutuutti kan inni jiru mootummaa harka ta'e wanta biyya sana irratti ta'u harka 90 ol kan godhu mootummaa ta'etu jiru nagaa buusuuf waraana banuu kan danda'u mootummaatu ta'ee jiru. Akkamittiin wal qixxeedha lamaanuu balleessaniiru jennee akkasitiin trivialize gochuu dandeenya. Sirriitti
abaluutu balleesse abaluutu jenneetu hammam akka isaan itti jiranii artikuleet gochuu barbaachisaadha jedhee yaada maal sinti fakkaate. Gaaffiin kuni obbo Ogeessa Tole abbaa deebisuun ulfaadha fayyaa ta'e. Egaa gaaffiin isaanii walumaa gala rakkoo jiruuf hundi walqixa itti gaafatamummaa qabaachuu hin danda'u. Mootummaanis gareen kaanis qixxee miti balleessan yookaan itti gaafatamummaa isaanii hin jedhu. Dooktar Milkeessa mootummaa keessas hojjettaniittu amma mochi baatanii gara kaanis jirtu kanarratti yaadi keessan maal? Mootummaan itti gaafatamummaa guddaa qaba. Hunduu itti gaafatamummaa qaba. Garuu jalqaba waan kaayoo uummataa irraa maqneef yoo akka mootummaatti ilaalleef uummanni nu jibbaa nurratti fincila nurraa garagala. Yoo nu akka mootummaatti waan gaarii hojjenne uummanni nu deeggara. Mormituunis nu deeggara. Eenyuyyuu mee amma kabajamoo muummichi ministeeraa afaan Oromoo afaan hojii federaalaa yoo har'a godhan uummanni Oromoo guyyaa adii ammoo deeggarsa isaa deebisaaf. Kanaaf ammaa isaan waan ajandaa mataa isaanii qabanii fi agara mangisti gimbaataa jedhanii maddamarii mataa isaaniitiin ilaalcha biraa waan Oromoo keessan ture gaaffii Oromoo hin taane waan itti fe'uuf yaalaniif uummanni hin ta'u jedhee dide. Kanaafuu ana malee kan jedhu kara mootummaatiin natti fakkaatan mootummaatu waan ani jedhu fudhadhaa maddamarii liqimsaa bilchiginnaa gubbaatti ijaaranii si gadi gaafa bu'u fudhadhaa jedhanii waan deemaniif ana malee jedhanii yoo kana ta'uu baate waraana asirratti banama waraanni hin banamee haga kaabaatti haga hundattu Oromoon balaa guddaa keessaan galee warri kaanis rakkoo hin qabaniin jedhu hunduu rakkoo qaba garuu parsantii guddaa isaa isaan ajandaa mataa isaanii qabatanii sirna mataa isaanii ijaaratantu rakkoo kana uumaa jira yaada. Ulfaadhu Dooktar Milkeessaa. Nageessa egaa keessummaan keenya asii gaaffii kana dhiyeessan sinirraa dhagahuu waan barbaadaniif daqiiqa tokkotti deebiin keessan maali gaaffii kanaaf? Obbo Nageessa. Mootummaan gahee guddaa gaaffii hin qabu. Because akka biyya saniitti irree guddaa kan qabu humna karaa adda addaatiin kan qabu mootummaa. Ammoo kana jechuun mootummaa qofaa rakkoo kanaa fi bu'uura mootummaa qofan jennu mootummaalleen uummata keessaa baya. Kaalcherii uummataa san calaqqisa achi ka'e. Kaalcheriin uummataa waggaa dikteetershiippii piroomoot godhu. Namni warri aangoo qabatulleen abbootii irree ta'an. Warri waan kana qoratu sirriitti himamu. Like Ijipti amma ilaaltan kaalcherii akkasitti jira jedhama hawaasa keessa. Iraaq ilaaltan kaalcherii akkasitti jira jedhama. Kanaaf abbaan irree yeroo hundaa even qabsaawaniitu gara demokiraasii fiduuf eegawanii jedhaniintu warri gara aangoorra dhufu abbaa irree ta'a. Yoo uummati nama irree qabu nama humnaan gadi qabee cabsu qofaaf ajajamu taate namni aangoo qabatuu danda'u abbaa irree qofa. Namni waan demokiraasii piroomoot godhu yoo aangoollee qabate hin bu'a jechuudha. So kaalcheriin kun uummata mootummaa qofa osoo hin ta'in wanni keessallee jira. Miidiyaalee teenna laala. Nama yaada isaanii piroomoot godhu yoo hin ta'in kabiraa waliin haasa'uu hin danda'u. Fakkeen itnik waayisii ilaaltan warri ilaalcha yuunitarii qabu nama ilaalcha isaanii piroomoot godhu qofa miidiyaa fi irratti godhee ilaalcha isaan qofa piroomoot godhu. Ka Oromoollee ilaaltan wiizin Oromoo garaagarummaa ilaalcha yoo jiraate warri mootummaa mormu nama mootummaa deeggaru waliin intarteeniin godhu namni tokko amma asuma keessa jira fakkeenyaaf hoogganaan keelloo kanaan dura dibeeti singoosisna jedhanii nu yaamanii haqnee jedhan yaada san maaniif mata duree asitti haasaa jiru irratti naa xiyyeeffadhaa dhiifama mata duree asitti haasaa irratti gaafatamummaan kuni kan mootummaa moo kan qaama kaanitti ka jedhu gaaffiin keessummaa keenya irraa ka'e isan irratti nu xiyyeeffadhaa toon mootummaan fakkeenyaaf isa qeequu hin fudhatu qeeqi jibba adoon ta'in qeeq akka kajaalattuyyuu akka sirraawuuf qeequu dandeenya. Qeeqa akka diinaatitti nama isa qeequ akka wanniitti ilaaluun ilaalchi kun gama mootummaallee jira gama oppoozishinii warra mootummaa mormullee keessa jira. Kanaaf yeroo hedduu kun kaanuun ga'uu irsiniitiin ga'uu mammaasa jedhan sanatti fakkaata wanni siyaasaa. Kaboru hin dhufa jettee ati yaadduyyuu ammaanuu diktaatera ta'uusaa irraa argita. So kaalcheriin kun akkuma walii garaatitti an demokiraatik kaalcherii jira mootummaa qofaa miti. Tole obbo Nageessaa ulfaadhaa as stuudiyoo keessa aadde Seenaa Jimjimoo Dooktar Milkeessaa Miidhagaatii fi aadde Biraanee Beekatu na wajjin jira. Toora Skype irra immoo aadde Aayishaa Aliitii fi obbo Nageessaa Oddoo.
Mariin nageenyaa mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti dhuma ji'a ebla darbee kana keessaa Zaanzibaar Taanzaaniyaatti geggeeffamuun ni yaadatama. Amma immoo jalqabbiiwwan fi milkaa'ina marii san irratti xiyyeeffannaa nu wajjin turaa jenna. Dura garuu haala hawaasaa amma hawaasni keessa jiru irratti amma tokko isinitti agarsiisudha. Oromiyaa naannoowwan waraansi jirurraa namoonni buqqa'an gaafii qaban dhaggeeffanna. Godina Horroo Guduraa dhufee amma dhufee waggaa tokko rafeera. Jireenyi itti jiraannu qabeenyi biyya ture duraan qabeenyi keenya bakka akka jiru nu baratanii manni hin gubate abbaan muraati ajjeesanii amma ammaatti kun dararamaa jirra. Dararamaa jirra rakkachaa jirra. Baay'ee siqaayii keessan jira fiikoo. Kanaan maatii bal'aa jira. Maatii bal'aa kana waan jiru maatii bal'aan kun immoo waan hin jiraachisne tolfachaa jira. Kanaatiif jireenyi gara fuulduraatti namni akkamitti jiraata? Nageenyi hoo toldeebi'ee araarri bu'ee nageenyi bu'ee uummanni saba bal'aa kan dhumu maaliif dhufaa jira? Inni du'u sun eenyuti? Inni ajjeesu sun eenyuti? Dhimma wal fakkaatu irratti gaafiin biraa dhiyaates jira. Garuu namni kun sababa nageenya isaaniitiif sodaataniif jecha fuulli isaanii akka dhokfamu gaafataniiru. Gaafiin isaanii kinooti. Ani kanan jiraadhu godina Shawaa Lixaa keessa gaaffiin kiyya qaama mootummaadha kan ani gaafadhu. Maaliif biyyi tokko mootummaa malee hin jiraattu. Mootummaan erga jiraate immoo nageenya biyya tokkoo eegsisuudhaaf dirqama isaati. Kanaaf haala nageenya haaraa rakkoo nageenyaan buqqa'ee magaalaa garaagaraa keessa faca'ee jiru dhiyeessaa dhuftaan jedhee maaliif bakka tokko hin qubachiifne? Maaliif barandaa namaa jala burra waan ta'eef qaamni hidhatee jiru kan mootummaa keessa jiru ati shaneedha jedhanii darara hamaa nurraan gahaa jiru jechuudha. Nun goda biyya keenya kan baqannu shaneedha. Asitti immoo kan darara nurraan gahu qaama mootummaati jechuudha. Magaalaa keessatti qaama mootummaa dadhabne baadiyyaa keessatti qaama hidhatee laga jiru dadhabne jechuudha. Yoo firri keenya du'e deemnee awwaallachuu bo'uu hin dandeenyu kun maaliif mootummaatti hin mul'anne wanta jedhu gaaffii gosa guddaadha jechuudha. Adde Biraanee gara keessanan dhufa. Gaaffii lamaan Oromiyaa irra dhageenye kanaaf deebiin maal ta'uu qaba jettanii yaaddansin? Yaa dhugaadhaa calqaba mootummaan biyya kamiyyuu olaantummaa seeraa fi nageenya buusuu qaba, eegsisuu qaba. Mootummaattis aanes immoo warri qaamonni nageenya sun akka boora'uuf sababa ta'anii isaanillee karaa mataa isaaniitiin uummata isaanii sana maal gochaa fi jirra, maal keessa jirra, akkamitti rakkoo uummata keenyaa kanaa karaa kamiin furuu dandeenya isa jedhu xiinxalanii isaanillee karaa isaaniitiin waan uummataaf ta'u hojjechuu qabu. Qaama keessattuu Amboo keessa, baadiyyaa Amboo keessatti, Waddeessa keessatti itti eenyaanan beeka. Qaama kootitti wareegame. Kan wareegames qaama kooti, kan wareegama sanaaf immoo sababa ta'ee qaamuma koo Oromoodha. Kanaafi uummata keenya maal keessa jira? Maaliif kana gochaa jirra? Eessa ga'uuf? Maal argachuuf? Furmaata akkamii bira ga'uuf? Uummata dhuguma qabsoofnu sana karaa kanaan gaaffii isaa hafee jennu sana argachuu dandeenya xiinxaluu qabu. Dhugumatti qabsoo xiqqii keessaa bahuu qaba. Qabsoon dhugumatti uummanni barbaadu irratti hojjechuu qaba. Baay'ee nama gaddisiisa. Qotee bulaan qotaan jiru. Waan takka seenaa Oromoo keessatti akka ilaalcha kootti hagan guddadhee waggaa 40 oliidhaan agee fi argeen beekneetu ta'e. Naannoo warri kootti dhalatanii jiraachaa jiran jechuudha. Kun kan ta'e immoo Oromoon. Qaamni lachuu inni biyya bulchuus Oromoodha. Inni immoo mirga Oromootiif anis qabsaa jedhu Oromoodha. Isaan lachuutu walitti araaramanii uummata keenyaaf uummata kootiif nagaa kennuu qabaniin jedha. Yeroo jalqabdan qaama dhimma kanaaf boora'uu kanaaf sababa ta'e jettaniittu san irratti xiqqoo bal'inaan eenyu sababni? Egaa akka uummanni jedhutti kan ijoolleen hojii dhabdeessi saamicha gochaa jiru jedhu kan woboo yookiin mootummaan shanee jedhu isaanis rakkina uummatarraan gahaa jira jedhu akkuma gaaffii biyya keessa dhageessite kan hundi walitti qaban. Mootummaa isin himatan isaan hunda himatan. Hunda himatan. Kanaaf hundi isaaniitu inni hojii dhabee hanna keessa seenes inni biyya bulchus inni hidhatee qabsoo harka duwwaatiin mootummaa wayyaanee kuffisee hidhannootiin karaa nagaa galee hidhannoodhaanan gaaffii hafee bakka nangaa jedhee uummata keessa seenee jirus sadanutti gaafatamummaa qabu. Asirratti kan tokko nagaa ta'ee tokko bilisa kan bahu hin jiru. Hunduu uummata miidhaa jira.
kanaaf Oromoon ofitti araaramuu qaba kan inni jedhuuf alaan dhufne isa darbee sirna wayyaanee kuman itti darbee sirna durii sana nafxanyaa kuman amma garuu sirnichi kan Oromooti Oromoon ofitti deebi'ee nagaa uummata isaatiif kennuu qaban jedha quba walitti qabuun hin taatu sirraa'utu ta'a waan darbeerraa xinxaalanii maaliif as geenye isa jedhan ilaalanii bu'aa maaliis immoo buusne uummanni maal keessaara maal jechaara mootummaanis inni nan qabsaa jedhus inni hatus hanni isaa gahu uummataaf nagaa kennuu jedhan. Ulfaadhu Aadde Biraanee Dr. Milkeessaa isinoo dhimma wal fakkaatu irratti yaada keessa. Ani xiqqoo yaada addaa ta'uu mala erga addi bilisummaa Oromoo Asmaraadhaa galee booda araarra akka bu'uuf carraaqqii baay'eetu godhamee wanni bosonatti nama deebisuun hin jiru ture garuu akkuma sila dubbadhee sirna mataa ofii ijaarrachuudhaaf sirni sun sirna Oromoo ta'een fudhadhu ani akka kootti Oromummaa faanas hin deemu farra Oromummaa of keessaan inni qabu sirnicha keessa isaa nan beeka sirna sana diriirsuudhaaf akka dhalatu gochuudhaaf waan tarkaanfii kabajamoo muummichi ministeeraa fudhateen namni galuudhaaf galillee galanii leenjiitti seenan illee ijoolleen kun lagatti deebi'an bosonatti deebi'an dhiibamaniitu bosonatti seenan mana taa'anis madu deemanis madu carraan qabanii gara bosonaatti deeman utuu mootummaan sun mootummaa akka ammaa haasofnu kana mootummaa Oromooti ta'e jechuun mootummaa Oromoo wanni jedhamu jiru mootummaa Tigirii Amaaraa wanni jedhamu jiru sirna dhagan ijaaramu sirni sun eenyuun fayyadaadha sirni sun Oromoon fayyadu Oromoof miidha gaafin Oromoo waan deebuu dadhabeef ijoolleen kun laga seenan bosonatti deebi'an kana keessatti dhuguma uummatatu miidhamaa jira kanaaf utuu kabajamoo muummichi ministeeraa paartiin isaanii haa ta'u mootummaan isaanii Oromootti deebi'ee araarame ijoolleen kun waanuma lagaa hojjetan hin qaban huma galu huma gaafa mootummaan Abiy mootummaa Oromoo illee miti mootummaa hundaa ta'uudha yoo yaalan ijoolleen kun qawwee isaanii kaa'aniitu galu gaafin Oromoo deebinaan wanni isaan lagaa hojjetan maata kan jiru gaafii Oromoo deebi'uu waan hin dandeenyeef dirqamatti taanaan gaafii waan sadhiifama xiqqoonuu tuqxanii gaafiin deebi'uu didee kun gaafilee jajjaboon yeroo warraaqsa uummataa sila seensarratti ka'etu jira gaafii Oromoon itti qabsaa ture waggoota 60 darban gaafataa ture mootummaan Itoophiyaa hin dimokiraataa moo dimokiraata'u haa dimokiraata'u gaafata Oromooni afaan Oromoo afaan keenya afaan hojii federaalaa nuuf haa ta'u birookiraasiin mootummaa federaalaa harka caalu saba tokkoon qabamee jiru Oromoon gahee isaa haa qooddatu tokkummaa Oromoo haa deebi'u eessa akka jirru amma haa laallu tokkummaa gaafii jabduu ture gaafiin tokkummaa Oromoo gaafii Oromoo keessa har'a tokkummaan Oromoo eessa jira utuu tokkummaa ofiin obbushuu gaafii ofiin obbushuu har'a ofiin obbushuun jira paartiin amma uumame kun masaraa mootummaa keessaa hanga matammaatti hanga moyaaleetti ofii muuda sirni federaalizimii cabeera barsiisaa barataa federaalizimii ani gaafilee jajjaboon hanni haa dhaabbatu ture yeroo sana maaster pilaanii wal qabatee kan ka'aa ture hanni ija baasiitu warra institutionalize ta'e gaafiin Oromoo kana deebiinsaa kana dimokiraasii taaceenuu ture gaafiin Oromoo mi'a laallu filannoo walaba ta'e gaggeessinu jira yaadamaadha wanna kanatu mootummaan amma jiru ergamatti kenname paarlamaa irratti harka isaanii baasanii biyya kana gara dimokiraasiitti nan ceesisa jedhanii waadaa galan sana utuu filannoo walaba ta'e gaggeessuudhaan uummanni isaan filachuu mala dhiisus mala sun hin taane sirna isaaniitti ijaarratanii namni manattis uma du'aa hiriira bahuun hin danda'amu Oromiyaa keessatti hiriira mormii bahuun hin danda'amu sadii ta'ee namni bahe roobee irratti yeroo ajjeefame nan beekan mootummaa keessa hin jira hiriira mormii civil society hin danda'amu Oromiyaa keessatti Itoophiyaa keessatti yoo kun dhufe ijoolleen kun lagaa gaafii dhumaan qaban gaafii Oromooti ijoollee kana lagatti ergee kanaafuu uummanni dararamaa jira jechuudha waraana kana keessatti eenyuun miidhamu uummata nagaa qonna qorataan jiran uummanni kanaafi gaafii uummanni gaafataa jiru dhugaadha garaa nama hammeessa. Ulfaadhu Dr. Milkeessaa gaafiin viidiyoodhaan qophaa'ee tokkotu nu hafa namoota Oromiyaa keessaa buqqa'anii yeroo ammaa magaalaa Bahar Daar jiran keessaa gaafiin kun hangaafatame kinoo.
እኔ ባየ ምልክት ባላለው የተፈናቀልኩበት ቦታ ቄለም ወለጋ ሰዮ ወረዳ አሪጳ ቀበሌ ገበሬ ማህበር ልዩ አኒ ባየ ምልክት እንጀራማ iddoon raafoon qolchame qellem wallaggaa aanaa sayyoo waldaa qonnaan bulaa riphaa bakka addaa gooxii qasee jedhamturraati. Ani gaaffiin koo buuraa nuti yeroo buqqaanee dhufnu qabeenyaan keenya barbadaa'e akkamitti nuuf deebi'a. Achi deebi'uu barbaanna. Sababaan isaa bakka itti dhalannee guddannee jechuudha. Waggaa 40 jechuun umrii nama tokkooti. Gaaffiin kiyya lammataa warra namni irraa du'e anarraa jalqabee warra qaamni miidhame hirpha mooraalii maalii hirphitu. Sadaffaa kan kana fide uummata Oromoo miti. Namoota siyaasaa Oromooti. Dargaggoota balleessitan akkam gootanii deebistu. Akkamitti deebinee walitti makamnee waliin jiraanna. ዙረን ባንድ ላይ የምንኖረው ተቀላቅለን እንደ ብለው ነው። Adde Seenaa gaafii lama sadii amma isaan kaasan kanaaf deebii maali jettu? Gaafii nama isaan kaasan kanaaf gaafii sadeen kaasanii fi rakkoo biyya ammaa Itoophiyaan keessa jirtu fi Oromiyaan keessa jirtu walumaa walitti qabatee jedhama. Atiin akka yaada kiyyaatti rakkoon Oromoo rakkoo Itoophiyaatii walitti hidhatee jedhama. Oromoon akka inni matees ta'ee Oromoo miti lafa Oromiyaa keessa qellem wallaggaa keessa warra buqqa'ee deemee jedhe. Garuu ammoo san dura kan dubbatame kan Oromoo ta'ee warri shanee mootummaan jedhuun kan buqqise walittumatti hidhatamee waan jedhuu fi kan warri shaneen buqqise kan uummanni warri dargaggoonni buqqisteeti naannoo Amaaraatti deebi'ee jedhe walitti hidhatee jedha. So rakkoo Itoophiyaa deebisuuf rakkoo Oromoo deebisuu qaba. Oromoonis of duuba deebi'ee gaaffiin Oromoo kalee maal ture gaaffiin Oromoo har'a maalidha? Kan politika walitti godhaa jiru gaaffiin Oromoo kuni gaaffii Itoophiyaatti walitti hidhata. Bakki hadha Oromoon qabdu kunii fi bakki Oromoon kalee turte adda. Kanaafuu responsibilitiin Oromoo ta'oofii qofa toon ta'in ka biyyattii fi ka addunyaallee harka jira. Addunyaan Itoophiyaan sabaaf sablammii fi Oromoo laalaa jira. Garuu Oromoo isa keessatti waayilli kee lamaan amma akka dubbatan si galee asillee rakkotu jira. Mootummaa birallee rakkotu jira because warra kanaatiin shaneetu nu buqqisee mootummaan shanee eegsineeti asitti Finfinneetti gallee wanta akka godhamuuf dandeenye mootummaan ammoo dirqama qaba seera eegsisuu irratti. Gara kanaan ammoo mootummaan ammoo shaneedha jedhee uummata nagaa fixaa jira taappellaa kijibaatti godhe akkuma sirna darbee kanaa jechuudha. Nama kanaaf kan nagaa dhabuu fi qeellama wallaggaa irraa buqqa'ee gale kan inni qubatti qabaa jiru poolitikaa kan akkamitti naga buusanii naga san ka buusuu danda'anii Oromoon bakka of jiru rakkoo isa keessa jirtu bari qabeenya kaleetiin har'a mana ijaartu beekumsa waggaa dabreetiin har'a waa godhuu dandeettu yeroo kanarra dhaabbatee Oromoon eessa jirra Oromoon ofuuf gaaffii isaa deebisuu qofa otoo hin ta'in gaaffii dirqama Itoophiyaa guutuu harka isaa jira. Kanammoo beekeetiin kun responsibility fi opportunity dha. Uummata ofii gaaffii Oromoo deebisuu qabutti tiyya qabu jettu tan teellee dhabdee tan maallee dhabsiste jetta. Oromoon akka guddina isaatiin bakka jireenya isaatiin tasgabbii nama maraatii fi responsibility isaatti oolan. Tasgabbii kana keessatti ammoo mootummaan harka guddaa qaba. Oromoonis kana beekeetiin mootummaan kun laala waraanni bilisummaa Oromoo torbee kana mootummaa hojii taa'ee jira. Mootummaa hojii taa'ee gaafii dhiyeessee jira. Gaafii sun kan dhiyeesse maali? Mootummaan kun mootummaa Oromoo ta'uu isaa argee jennaan amanee jennaaniin waliin haa bulchuu waan adda addaa ka transparency niyyuu haa dhabamu ka kaasame keessa eega kana ta'ee akka kalee dubbachuu hin dandeenyu. Akka kalee iyyuu hin dandeenyu. Dhukkuba kan kee kaansarii yoo keessa kan kee jiraattee fi yoo gangiriin ta'e bifa tokkoon hin laallu. Tokko dafee kan muramuu qabutu jira. Tokko ammoo suutaan kan fayyisu jira. Rakkoon Oromoo kan kalee turee fi kan hadha jiru gargar waan beeknee fi fala Oromoo qofa otoo hin ta'in Itoophiyaa namoota akkan buqqa'ee jedhe kan mana ofiitii dhiisee jedhe bakka waggaa 40 jiraateetiin naannoo Amaaraatti ka deebi'e kanaa fi fala ta'uu ka danda'u dhuguma poolitikaa Oromooti. Poolitikaan Oromoo ammoo sammuu kaleetiin abjuu kaleetiin hadha jiraachuu hin danda'u Oromoon kana dammaqeetiin adda baafatuu qaba. Kiliir ta'uu qaba gaaffiin isaa. Gaaffiin Oromoo maali? Yes. Mootummaan kun mootummaa Oromoo yoo akka ta'e kan jennu taate akkaataa mootummaa kan keetiin haasoftuu fi akkaataa diinaa haasoftu garagara. Kanaafuu haasaa keenya jiru qabnan jedhaan. Tole, Adde Seenaa ulfaadhaa. Mariin keenya akka itti fufetti jira. Amma immoo keessummoota keenya as istuudiyootti argamanitti deebinee gaafii tokko fudhanna. Galatooma maqaan koo Zannabach Kurmeessaa yookiin immoo haadha Seenaan jedhama. Naannoo Waashingtan DC irraa hin dhufe. Ani gaaffiin kiyyaa waa'ee waraana shanee jedhamee
dubbatamaa jiru kana waraanni bilisummaa Oromoo waggaa 50 ol bosona keessa iddoodhuma isaan amma jiraachaa turan tureeyyu. Garuu immoo mootummaan shanee jedhamu kun adda dhufee uummatni jeeqamaa jira. Uummanni dararamaa jira. Maaliif? Mootummaa shanee jedhan kana edda ijaaranii bobbaasaniin booda uummanni keenya dararaa guddaa keessa jira jedheetan yaada. Mootummaa shanee yeroo jettan xiqqoo ifanaa godha. Otoo beekee sittan hima mootummaa shanee hin beeku. Mootummaa shanee asumatti dhaga'ee miidiyaa irraan dhaga'ee eenyu akka ta'es hin beeku. Ani kan hin beeku waraana adda bilisummaa Oromoo, waraana bilisummaa Oromoo waboodhaan beeka. Ijaa kana wanti kun shaneen kun yoom dhufee eessaa dhufee namni ifanuuf godhu yoo jiraate kan mangaafadhaa sana caala uummanni Oromoo yoomiyyuu walii galteedhaan eenyu wajjiniin iyyuu rakkina hin qabu duris jiraachaa dhuma ture gara fuulduraatti sinuma jiraata amma mootummaan shanee jedhamu kan yookiin immoo waraanni shanee biyya keenya keessaa ba'utti jedhee yaada galatoomne. Ulfaadha. Gaafi kanaaf obbo Nageessaa gara keessaniin dhufa yaada maal qabdu? I think kun xiqqoo rakkisaa kun akkuma namni itti wal waamu amma duubatti deebinee ka'umsi kanaa maali eessarraa dhufee jedhanii wanni jechuun rakkisaa mootummaan waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhu saniin shanee jedhee ama. Amma duubatti deebi'anii yeroo ABO'n dura addaan bahu gareen tokko shanee jedhame gareen tokko qaacaa jedhame duraan achirraa ka'e. Jechuun maqaa badaallee miti. I think executive committee yookaan immoo koree hojii raawwachiiftuun shanee gumii jedhamu achirraa dhufe duraan originally jechuudha. Amma gama tokkoon immoo akka arrabaatti yookaan immoo akka waan jibbaatiin illee kaka'u jira. Dhufaatiin isaa achirraa dhufe qaamuma tokko maqaa inni itti waamu waraana bilisummaa Oromoo yookaan duraan adda bilisummaa Oromoo ka jedhamu waraanni isaa waraana bilisummaa Oromoo jedhee waama. Ka biraa qaamni biraa immoo shanee jedhee yaama. Kanuma wanni natti fakkaata. Bara 2018 jijjiiramaan booda waliigalteen adda bilisummaa Oromootii fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti godhame ABO'n karaa nagaa qabsaa'uuf biyyatti deebi'uun in yaadatama. Haa ta'u malee wal dhibdee uumameen waboonni fi mootummaan Itoophiyaa wal waraanaa turaniiru. Haala amma jirutti deebine mariin nageenyaa Taanzaaniyaatti torban tokkoof geggeeffame marsaan duraa caamsa 3 bara 2023 xumurameera. Qaamonni lamaanuu mariin kun akka itti fufu fedhii qabaachuus ibsaniiru. Kanaan wal qabatee haala jiru hoolaalle deemsa waliigaltee bara 2018 irraayis ta'ee ansan dura bara 1991 yeroo ABO'n mootummaa ce'umsaatti hirmaateerraa wanni baratame jira. Nagaa waaraa fiduuf mariin ammaa hoo maalirratti yoo xiyyeeffate gaariidha. Qaama hundarraa maaltu eegama? Adda ishaa sinirraa hin jalqaba. Galatoomii. Dhugaa wanni tokko kan hin jechuu barbaadu Oromoo ol namni nagaya barbaadu hin jiru. Wanni Oromummaan irratti bu'uureeffamteehu nagaa safuu akka aadaa fi akka seenaa keenyatti jechuudha. Kanatti aansuudhaan ammoo waraanni bilisummaa Oromoo wanni isaan daggala seenaniif bashannanaa fi miti yookaan achitti booharuu fi miti. Waan Oromoon qabsaa'aa turteef hin arkanne bakka hin geenye jechuudhaa fi daggala seenan. Saba Oromootiif qabsaa'uudhaaf daggala seenan kana ifaan godhee irra deebi'ee uummata keenya yaadachiisuu barbaada warrootan irraanfataniifi jechuudha. Mootummaan kun mootummaa Oromootii jennee afaan guuttannee dubbachuu hin dandeenyu. Afaan Oromoo dubbatteef ati Oromoof yaadda, Oromoof hojjetta jechuu miti. Argaa jirra mootummaa amma jirtu tanarratti. Oromoon sirnaa wajjin wal lolaa jira. Saniif dhugaadha asiin dura milkaa'ina garagaraa ture. Jijjiirama garagaraa ture 91 2018 illeen wanni sun bakka wanni gahuu dadhabeef qabxiileen irratti mari'atamtee sirna kanaa wajjin araaramuu hin dandeenye. Sirni kun sirni Itoophiyaa beeyna sirna saba tokkoo ol'aantummaa saba tokkoo leellisa. Saniif akka Dr. Gammachuu Magarsaa jedhe asiin dura rakkoon Oromoo Itoophiyaadha.
rakkoon Itoophiyaa Oromoodha. Kuni ergaa cimaa qaba yoo xiinxallee gadi fageenyaan laallee jechuudha. Jarri kun lameen walitti araaramuun isaanii almost hin dandahamu jechuu dandeenya. Yoo qabxiilee mari'atam lafa kaayan amma dhiyoon tana Tanzaaniyaatti waraanni bilisummaa Oromoo qabxiilee lafa kaayatanii jiran. Garuu dhuguma sirni kun qabxiilee san fudhatee hojiirra oolchuu ni dandahan gaafii guddoodha. Yoo gaafiilee qabxiilee san fudhatan hojiirra oolchuu hin dandeenye ammallee kufaatiidha uummata Oromootiif jechuudha. So waan kana ittisuudhaaf uummanni Oromoo maal godhuu qaba? Jennee wal gaafachuun barbaachisaa fakkaata. Galatooma. Fadhaa adda Aisha, adda Biraanee gara keessanan dhufa. Waliigaltee waan kana dura ta'an milkaanis milkoofnis yaada keessaniin jettan irraa ka'ame marii amma deemaa jirurraa walitti qabdanii hoolaaltan maaltu irraa baratamaan darbeerraa? Waliigaltee kana duraa gaa calqabaniiru. Calqabaa walloluun qabanii. Yeroo biyyatti galan immoo akkuma qabsoon sirni darbe sun waliin qabsoofnee kuffisne ani walii galaniitu galan natti fakkaata. Waan irratti galanii moo hin beeknu nutti himne. Maal irratti walii galanii akkamitti galanii nutti himne sanarra qeequu hin danda'u. Garuu walii galaa sirni darbe kufeera. Waliin qabsoofne ummanni keenya harka duwwaa qabsaaheetu jijjiirama kana fide. Jijjiirama kana aangoo sinaa akkatti fufu taasisnaa jedhanii waan galan natti fakkaata. Ani karaa kootiin adda bilisummaa Oromoo qaama wannoo keessan abaa tokkome keessan jira. Nuu kan biyyatti gallee jijjiiramni kun kan dhufee ijoollee keenyaan dhufee harka duwwaatiin dhufee akka inni milkaa'u taasisuu qabna gargaaruu qabna inni biyyatti galle. Waan biraa aangoo hundi qoodanne inni hin gallee aangoo gaafannee hin gallee kanatu hafee kana guutaa jennee hin galle. Waan hafee itti guuttanneetu galle. Akkasuma itti guuttanneetti jiraachuudha. Nu bosonatti deebine. Warri bosonatti deebi'anii maaliif akka deebi'an isaan himachuu qaba. Haala araaraatiin immoo araarri amma ta'aa jiru kun akka ilaalcha kootti. Kana dura abaawoo qaama cawumsaa, abaawoo shanee jennu, abaawoo tokkoome kana akka isaan walii galan irratti qoodanan qaba. Iddoollee qopheesseera. Akka walii galtee wal keessa sana qaama tokko aba tokko keessa jiru. Kan garuu yaadaanis haa ta'u wal dhabiinsa hoogganaanis ta'u wal dhabee akka isaan walii galan irratti qoodan qaba. Achirraa wanti hubadhe kan isaan irratti dhumarratti taasisanii yeroo gubanii irratti walii galuu dadhabanii ibsa akkamitti baasnu irratti. Otoo waliin galiin hafanii jechuudha. Amma garuu hoo xiqqaate qaamni mootummaa fi qaamni bosonaa yookaan woboo ibsa tokko wal fakkaatu baasaniiru. Kanaaf kun anaan kan natti agarsiisu walii galteen kuni haala uumishaarra jira, gaariirra jira. Calqabaa walumaayyuu galanii waan kana teenyee araa haasofna jedhanii murteessuun isaaniitu injifannoo calqaba. Kan uummanni barbaadu kan gaafachaa turre. Kana booda itti baansisaasi waan kana durarra keessa jiran waggaa 5 kana keessatti bosona keessa taa'uudhaan uummataaf bu'aa maaltu buufame. Qabsoo Oromootiif bu'aa maaltu buufame. Argachuuf deemna. Wal mo'achuuf wal injifachuuf deemna. Yeroo kana dura warra kaabarra muuxannoo fudhachuu qabna. Warra tippelleef yeroo jaarsummaatti ergan dubartoota namoota beektota hunda didanii waraanatti galan. Waraana booda'u araariidhaan immoo walitti deebi'an. Waan waraana dura dhaban naannoon sun uummanni sun biyya akka walii galatti furmaanni rakkoo biyya sanaa marii fi araara akka ta'e muuxannoo fudhatanii irratti isuma jabeessuu qabuun jedha. Tole ulfaadhaa adda Biraanee. Egaan walumaa gala rakkoo siyaasaa Oromiyaa keessa jiru waraana bilisummaa Oromoo wajjin wal qabate qofa miti. Paartileen Oromoo karaa nagaa qabsaa'an akka Koongireesii Federaalawaa Oromootii fi adda bilisummaa Oromoo filannoo biyyoolessaa darbe irratti hin hirmaanne fakkeenyaaf hooggantoonni paartilee siyaasaa hidhaa jiran baay'eedha. Biyyattii keessatti walumaa gala sochii hojii siyaasaa hojjechuun dhiibbaan akka jiru waan himatan jarreen kun. Haala kana keessatti mariin woboodhaaf mootummaa hedduutti godhamu qofti nagaa waaraa fiduu danda'a? Obbo Nageessaa.
garaagarummaa yaadaa yookaan immoo qalbii yaadaa kan jiru adoo qawween adoo wal jecha hin dhaqin wal falmuun uummata ijaaranii yaada fi firoomota godhatanii yoo akka malee wanti jedhame sochii uummataa godhuutu barbaachisa malee gara qawwee deemuun hin barbaachisu malee waa hundarra namni walii galuu qabaa miti. At least sababa warra qawwee kaaseeti mootummaan warra qawwee kaaseeti yennaa warra sardoon gidduu tanatti uummata miidhama. Warri sunillee lola mootummaa tokko geessu keessa gidduu tana uummata miidhamaa jira rakkoo guddaa uummata irraan geera. Therefore at least yoo karaa nagayaatti karaa nagayaatti deebi'u jechuun bara akkuma ilaalcha mootummaa fudhatanii yookaan immoo ilaalcha fixanii wanni ta'an jechuudha. Ilaalcha galma siyaasaa qaban karaa nagayaatti galmaan gayaatti wanni isaa deebi'u gara nagayaatti jechuudha. Qawwee malee hokkara malee itti deebi'an jechuudha. So yoo inni kun hiikamee kaan immoo irra qabsaa'uun hin danda'amu. Ulfaadha. Adde Seenaa gaafima wal fakkaatuun simbiraan fida. Haala nama dura kana dura ibsi kana keessatti nagaa waaraa fiduuf malli maalii waan amma deema jiru mariin kun qofti rakkoo biyya sanii hiikuu hin danda'amu hin danda'u kan jedhu irraa jalqabaata. Eellee lakkillee jalqaba irratti carraan darbe kun isa missed opportunity jedhee ilaalee jira. At least wanni biraa yoo hafe ceasefire humanitarian qarqaarsi uummanni keenya ka buqqe ka rakkoo irra jiru. Hidhamtoonni dhukkubaan yaalaman jiran. Akkasumas immoo marii itti aanuu fi balballi banamee deemuu qaba. So missed opportunity jedhee ilaalee jira. Lammata irratti ammoo dhuguma waraanni bilisummaa qofti Oromoo bakka bu'aa ta'uu hin danda'u. Tokkoffaa waraanni bilisummaa Oromoo biyya bilisoomteetiin aangootti dhufee otoo hin ta'e mariin dhufaa jira. Marii kana keessatti gahee hunda nama baay'eetu qaba. Akkuma ati jette kafaa'uun jira, warri biyya alaa jira, advocacy groupiin jira, abaa'uun jira, OLF'n jira jechuudha. Kana waan ta'eef Oromoodhaaf bal'ina mariin dirqama. Waraanni bilisummaa Oromoo akkuma jedhetti balbala guddaa qaba garuu missed opportunity jedhee ilaalee jedha osii gabaabsee jedhe. Ulfaadhu Adde Seenaa. Itoophiyaa daandilee gara nagaa waaraa kuni marii addaa jalqabbiiwwan Itoophiyaa keessatti nagaa buusuudhaaf godhamaa jiran irratti xiyyeeffatee sagalee Ameerikaatiin qophaa'e. As istuudiyoo anna wajjin jiran Adde Seenaa Jimjimoo, Dr. Milkeessa Miidhagaatii fi Adde Biraanee Beekati. Toora Skype irra immoo Adde Aishaa Aliitii fi obbo Nageessaa Oddoo. Mariin har'aa guutumaan guututti gaafii keessummoota keenya as istuudiyootti argaman biraa ka'uuf deebii kennu irratti xiyyeeffata. Isaan hin gaafatanii warri as jiru immoo hin deebisan jechuudha. Kiyyaa sirraa hin jalqaba. Tole carraa kanaaf guddaa galatooma. Maqaan koo Kiyyaa Sanyiin jedhama. Naannoo Washington DC kanarraan dhufe. Waan an gaafachuu barbaade qabxiilee lama. Tokko Adde Seenaadhaa fi Adde Biraaneeni qabxii isaan kaasan tokko mootummaan kun mootummaa Oromoodha bakka kaleessaa hin jirru ka jedhudha. Obbo Milkeessaan immoo hoogganaa paartii keessa nama ture nama mootummaa keessaa dhufe mootummaan kun mootummaa Oromoo miti keessa isaas akka gaariitti hin beekaa ka jedhu. Adde Biraaneedhaa fi Adde Seenaa waan hin gaafachuu barbaade mootummaa kana mootummaa Oromoo kan si jechisiise uummatatu ba'ee filatee mootummaa mataasaa ijaarrate moo wanti mootummaan kun godhee kan mootummaa Oromoo isa jechisiisu maali? Mootummaa uummati Oromoo immoo yoo mootummaa ijaarrate maqaa mootummaa isaatii biltsiginnaa waan jedhee moggaa sunitti fakkaata. Kana inni taanu Adde Biraaneen Oromoon ofiisaatti araaramuu qaba qabxii jedhu kaastaniittu. Oromoon ofiisaatti araaramuu qaba ka jedhamu gatii muummicha ministeeraa obbo Abiyyiin deeggaruu dhabeef immoo maal waan godheef waan amanee ilma abbaa gadaati jedhee itti laatee qabsoon isaa jalaa nyaatamee namoonni qabsoo keessatti hirmaannaa guddaa qabanii fi shoora guddaa taphatan har'a hagaarraa mana hidhaa keessatti gatii rakkachaa jiraniif Oromoon ofitti galagalee ofiisaatti araaramuu qaba moo Oromoo akka sabaatti sabni guddaa kun nama tuddhama dhuunfaa tokko jedhanii saba hunda kanaan dogoggora jechuun xiqqoo ishee hin ulfaatu ka jedhudha galatooma. Adde Seenaa sirraa jalqabnaa itti aansinee moo gara galatoomii. Qajeelatti mootummaan kun mootummaa Oromoodha jettee dubbattee maaliidhaan beekte uummata Oromootti filatee otoo Oromoon filatee fi PP jedhaa yookiin badhaadhina jedhaa akka jetteef. Tokkoffaa Oromoo kan Oromoo siin jedhu eenyu?
Abbaan Oromoo yoo ofiin jedhe ati Oromoodha. Kanii dhiiga laalee jennu hin jiru. So mootummaan aangoorra jiru nu mootummaa Oromooti jedha. Addunyaan mootummaa Oromoo jettee ilaalti. Itoophiyaa fi sabaaf sablammii Itoophiyaa keessa jiru mootummaa Oromooti jedha. Akkasumas immoo Oromoon gariin mootummaa Oromoo jedha. Kanaafuu kan eenyummaan namaa soosiyaaloojiin difaayinii yoo godhu ilaalcha uummanni qabuu fi ilaalcha ofii qabdu waan ta'eef akkasittiin kaahee jedha. Qabxii lammataa irratti xiqqoo kan itti dha'uu barbaadu kanarratti mootummaan kun yoo karaarraa maqu kan inni shororkeessuu jalqabee jedhe kan inni shororkeesse waggaa 3 fi uummata Oromooti eenyu olitti. Akka nama mirga namaatiif dalage akka dookimantii godhetti reebicha, ajjeecha, gubiinsi gochoota suukanneessaa kan addunyaan quba hin qabne kan Oromoo irratti godhe kan akka mootummaa kanaa hin jiru kan at least jiru keessa darbe. Kaan ammoo garaagarummaa beekuu qabna. Nuti akka Oromootitti eenyuti waraana bilisummaa Oromoodha jechuun mirga kenneefi jedhe. Uummanni Oromoo filee jira. Mootummaan kun filamee achi taa'ee siin hin jenne. Gaaffileen gariin kariin uummanni abbootiin keenya gaafataa turan abbaan kiyya biyya alatti dhalateetiin biyya alatti Itoophiyaa isaanitti awwaalamu asitti awwaala jedhee didee jedhe. Maa bikuus Itoophiyaan isaan fudhanne. Hadda ammoo carraan Itoophiyaa harka Oromoo jirti. Carraa Oromoo qofa otoo hin ta'in. Oromoon ofii deebisu mootummaan kun gaaffii Oromoo deebisuu qofa otoo hin ta'in mirga sabaaf sablammii gaanfa Afrikaa guutuudhaa fi dirqama guddaa qaba. Kanaafuu gaaffiin keenya akka kaleetii fi gaaffiin keenya hadda bakka jiru laallee dubbatuu qaba. Akka kaleetiif hin salaatanii jedhan soo akka haddaatiin jedhas gabaabsa. Ulfaadhu adde seenaa adde Biraanee. Calqaba mootummaan kun kan Oromooti kan hin jedhu sirni darbee sirni Ihaadig jedhamu suni kan hoogganamaa ture TPLF jedhamani. Achi gaafa jijjiiramni kun dhufu warra Oppiidoo achi keessa ture. Oppiidoon Oromoo bakka bu'a. Isaantu filatamee akka jijjiirama kanaan adeemsisan. Muummeen ministeera aamni inni keessaa bahee aaba Oppiidooti. Aamni Oppiidoo sun aaba Oromooti. Gatii siyaasa isaanii hin deeggarreef, gatii nu keessa hin jirreef, gatii jibbinuuf, gatii balaaleffannuuf miti jechuu hin dandeenyu. Achi keessa dhufe jechuudha. Itti aanee ODP jedhate isa booda immoo paartii isaaf ta'u ijaarrate. Sanarratti mormiin qabu. Ammas paartii sana kan ijaare kanuma qaamuma Oromoo keessa bahee dhufedha. Dhaabuma Oromoo keessa bahee kan dhufedha. Namummaan isaas isa Oromoon maqaa balleessee nafxanyaadhaa, Eertiraadhaa maalii jedhuu miti. Namumti dhaaba sanaa fi paartii sanaan adeemaa jiru dura taa'an paartii sanas Oromoodha. Dhaaba Biltsiginnaa jedhamu kana kan ijaarrate Oromoodha. Kana dhugaa jirtu taraaramuu qabna kan hin jedhu kana tokko. Waan ta'ee jiru dhugaa jiru jallisuudhaan injifannoo nuti argannu hin jiru. Ofitti taraaramuu qaba isa jedhuu fi ofitti kan filannoo isa jedhu manni filateera sana bahee TVdhaan argeeranii siniyoon argin hin beeku. Duukaa bu'aan ture uummanni kan filateera nuti keessatti hirmaanne adeemsa isaa hin deeggaru mirgadha. Garuu uummanni dhaabbatee filateera. Kan asirratti dhaaba. Filannoon paartiileen mormituu akka barbaadanitti hojii siyaasaa hojjetanii paartiileen mormituu biyya san keessatti beekamoo ta'an irratti hirmaanne irratti filateera jechuun in ulfaatamoo in ulfaatu. Ammas isaantu of baaseen jedhe carraa qabu kadhatamaniiru isaantu of baase. Warri keessatti hirmataanis akka Zeemaa fa'aa akka Abin fa'aa bar ni jiru paarlaamaa galaniitu. Ittaanee ofitti taraaramuu qaba san jedhu ofitti taraaramuu waan lamaan lafa ka'a. Calqaba Itoophiyaa dimookiraasii goonannee biyyatti galleerra. Dhuguma sanatti jirra. Immoo Oromiyaa indipendentaati ijaarra isa jedhu sana kaahee ofitti taraaramuu qaban jedhu kana. Isa kan barbaanne Itoophiyaa dimookiraasii goona jenne idda galleetti Itoophiyaan sun dhawaataan dimookiraataa adeemti. Sana lafa keewwachuuf itti taraaramuun tokko kana. Lammaffuu immoo Oromiyaa bilisa taate barbaanna hoo jenne sanas akkatti argachuu dandeenyu irratti lafa keenya irratti hojjechuu. Uummata gaafan jedhu uummata miti illiitii politikaal illiitii fi aktivistii Oromoo laallata. Uummanni bal'aa waan beekuu hin qabu. Uummanni bal'aa amma hidiraa argachaa jira. Koozii illiitiin Oromoo politikaal illiitiin Oromoo rakkina isaaniin uumameen uummanni keenya inni fayyaalessa nagaa dhabaa jira qeessarra buqqaa jira. Tole ulfaadhu yaada keetiif adde Biraanee gaafitti aanu simbiran dhufa. Itti aan immoo maqaadhaaf bakka irraa dhuftan. Galatoomii Baaroo Dhugumaan jedhama asuma naannoo Virgiiniyaatiin dhufa. Tokkoffaa baay'ee galatoomaa nu waamuu keessanii fi nan gabaabsa gaaffiin koo
Adde Biraanee irratti xiyyeeffata gaaffii koo isheetu naa deebisanii eega. I respect your opinion. Dhugaa dubbachuudhaafi. But I'm also terrified with the pronouncements. Maalidha kan inni terrifying na godhu. OPD on dhaaba Oromootiin han jette. Dhaaba namni kan biraan uume nuuf kenne akkamittiiniti dhaaba Oromooti jetta tokko. Dhaabni kuni har'a inni dura taa'aan isaanii gadi baasee Minilikiin deebisnee ijaarra Impaayera Itoophiyaa ijaarra lafa jedhutti akkamittiini ilmaan Oromoo warra nuuf jedhanii du'aa jiranii wajjiniin taa'ee equitably interest Oromootiif negotiate godhee nagaa nuuf fiduu danda'a itti amantaa galatoo kanuma naa deebisi. Ulfaadhaa egaa warri Skype irra jiranis immoo akka yaada isaanii nu jalaan hafne Biraanee sinitti nan deebi'a. Gara obbo Nageessan deematoon obbo Nageessa yaada keessan gabaabsatoo gaafii obbo Baahiroo dhageechanitti ta'e yaada keessan. Dhugaa ijaarama isaar warra TPLF-tu gargaaree kan dargii ijaare ka jedhu seenaa keessa hin jira. Ideemsaan hoogganata jijjiirataa garuu ilaalcha siyaasaa murteenu qabaachuu dhabu garuu I think dhaaba Oromoo ta'e because generationiin haaree keessaan fallachi keessa turani generationiin haaree achi keessa tufee hojii jedhe uumarra sochii mataatiin tumsee sochii mata bira dhaabatee jijjiirama kan akka fiixaa baa'u godhee jira. Kanarratti mainstream Oromoo mainstreamiin Oromoo Itoophiyaa akka diinaatti ilaala. Isaan garuu Itoophiyaa kana ta'enna ilaalcha jedhu aangoo salla eega fudhatanillee karaa fudhatan. Garuu nu especially diaspora keessatti ilaaltee fi ilaalcha ABO'tti qabame yaa akka yookiin Rippaabilika Oromiyaa ijaarrachuu Itoophiyaan biyya teennaa waan jedhuun deemaa tureera. Isaan moor Itoophiyaa teenna godhan gara Adde Biraanee maqaan keessa waan ka'eef gabaabaa daqiiqaa tokkotti deebi'a. Hayyee galatoomii egaa dhugaa jirtu haaluudhaan ammas injifannoon nuti argannu hin jiru. OPDO'n Oromoo bakka bu'ee paartii Oromoo bakka bu'ee Ihaadii keessatti ijaarame kan biyya bulchaa ture. Kaayyoo isaanii jibbinee isaaniin wal'aansoo gochaa turre inni dhugaadha. Garuu haala jiru haquu hin dandeenyu kan manan deebisa. Waa'ee moo OPDO keessaa yookiin Oromoo keessaa bahee Minilikiin sirna Minilikiin ijaarasa jedhame ani hin argine manifestoo akkas jedhu. Paartiin badhaadhinaa kun yookiin biltsiginnaan ijaarame sirna Minilikiin deebisna waan jedhu waan isaan barreeffamanii gadhiisan hin argine hin dubbisne isarra dubbachuu hin danda'u. Garuu akka nama uummata keessa jiraatutti komii uummataa ani hubadde haaromsa galma Minilikii irratti Oromoon mufateera. Sana moo Oromoon gaafa injifatu galma Minilikiitti hin galu galma abbaa gadaatti gala'ee murteeffanne. Namni galma keessa jiru sirreeffatee qulleeffatee akka fe'etti ijaaruu akka fe'etti jiraachuun raga qaba. Oromoon kan ijaareetti gashee hin qabu. Kan wayyaa qabu garuu ijaarrachuutti jira. Isa moo waan ta'u gaafa dhume ilaalla. Galatooma. Tole ulfaadhu. Gaafii fudhachuu itti fufnaa sagantaan keenya itti fufeera. Obbo Girmaa. Fayyaata Girmaa Taaddasan jedhama. Naannoo Meerilaand irraan dhufee carraan kun waa'ee nagaa haasofnaa waa'ee hegeree biyya keenyaa haasofnaa yeroo baay'ee itti dhiphannee jirrutti I don't think yeroo akkasii fudhannee kun Oromoodha kun Oromoo miti sarratti miti kan ani gaaffii kan naa ta'u namni tokko Haayila Sillaaseenis Oromoodha jechuuf hin danda'a. Namni tokko dhuunfaadhaan Oromoodha otoo hin ta'in gaaffiin Oromoo intarastiin Oromoo eeggameeraadha. Kan mootummaan kun mootummaa Oromooti maqaan isaa Oromoodhaaf namni otoo hin ta'in akka sabaatti Oromoodhaaf gaaffiin deebi'eeraadha. Lammaffaa immoo accountability waa'ee accountability kana irraanfachuun nurra hin jiru. Amma dhageenya itti gaafatamummaan maaliifi amma akka dhageenya biyya keessaa manni irraa gubamee qabeenyi isaanii irraa saamamee buqqamanii jiru. Warri akkas godhan sun yoo itti hin gaafatamne ammas itti baraa deemaa jechaadha. Isa ammaa yoo dhiifne inni dhufus maal ta'eeti kanaan dura darbe maal godhamee anis akkasuma godhaa waan jedhuuf pireesidansiiwuma waan ta'eef
waan sunis irraanfatamuu irra hin jiru jedha. So sanarrattis yoo yaada kennatan jechuudha. Tole ulfaadha obbo Girmaa egaa gaafii lama sadi kaasaniiru. Waa'ee eenyummaa odoon ta'in gaafiin deebi'eeraa gaafiin Oromoo gaafiin sabaaf sablammoota deebi'eeraadha. Lammaffaa immoo itti gaafatamummaadha wanni isaan kaasanii Dooktar Milkeessaa kanarratti yaada keessan. Gaafiinsa gaafii jajjabaadha. Anas irratti wanni hubatamuu qabu yaa'ii saglaffaa Opiidiyoo Jimmatti gaggeessine irratti yeroo nani koree giddu galeessaa keessa galu yaa'ii saglaffaa qabxii sagal adda baafne. Qabxii tokkoffaa maanni Itoophiyaa kana bifa sabaaf sablammiif toltutti dheerina Oromootiif akka tolutti ni ijaarranne walii galle. Afaan Oromoo deebisuun biirokiraasii Oromoo federaalaa kana sirreessuu ofiin obbusuu waa hedduu of keessaa qaba. Ergaatti yaa'ii saglaffaa kuni fulbaana 2018 ta'e. Ji'a tokko booda koree giddu galeessaa walitti qabaniitu muummichi ministeeraa TPLF irraa barachuu qabna. TPLF Tigraayin waggaa 27 fi kophaasaa bushe. Oromiyaanis akkasuma kophaa keenya ODP taanee bushuu qabna jedhanii dhiyeessan. Gaafii nama baay'ee kaasinu keessa hin ta'u gara dimokiraasiitti ceesuu qabna jenne. Muummichi ministeeraa kabajamoo muummichi ministeeraa keenya Oromiyaa akka diinqa dhuunfaa isaaniitti ilaalu. Diinqa dhuunfaa isaanii gola dhuunfaa isaaniitti ilaalu. Achi keessa mormuu hin dandeessu. Faana dorgomuu hin dandeessu. Yoo dorgomte yoo mormite ni duuta yookaan gadi jettee bulta. Gabra taatee jiraatta jechuudha Oromiyaa keessa. Oromiyaan addadha biyyattii keessattuu. Tarkaanfiin Oromiyaa irratti fudhatamu addadha. Diinqa isaanii waan ta'eef jechuudha. Kanaan tilmaama miti waan keessa ture fanaasa. Dhimma dhuunfaa isaanii irraan qabu. Sirnadha kan biyya sana gaaga'amaa guddaan itti hanfide. Sirni suni sirnicha jijjiiruun maaliif dadhabameedha? Mul'ata mataa isaanii fidan. Gaafiin Oromoo lakkaa'amee ture kurnanii lakkaa'amu utuu dhufee minjaalarra tuunuu taa'u gaafii biraan nu dhufee kana hojiirra oolchuu gaafa ODP turre bara alaabaa ODP an abbaa gadaa goone uummanni Oromoo harka walitti nu dhufe. Warri abaa odeeggiran warri kaafaa odeeggiran amma gaariitti jirtu itti fufaa jedhan gaafa sana mootummaa Oromoo fakkaataa laata. Ilaa balaa guddaa gidiraa keessa kan gale Oromoon karaarraa maqame gaafii Oromoo lakkaa'ame sanatu deebi'uu waan dadhabeefidha. Jijjiirama bara 2018 kan fide nama dhuunfaa paartii tokko Opiidiyoo nagara Oromootti akka deebi'u yaalii gooneera. Hin danda'amne nurkaa deebi'ee badisirummaa hin diigame. Jijjiirama sana garuu kan fide uummata Oromoo bal'aadha. Nama dhuunfaa miti. Ana Milkeessaa miidhagaa qofa miti kan fide. Wareegama waggaa 40-50 itti kaffalamee dhufe. Sanarratti dhuunfaa kootiin qe'ee kana bushadhannaan balaa guddaa dhufa. Biyyi hin diigamu, Oromiyaan hin diigamu, tokkummaa Oromoo irratti aggaamameetu akka faca'anu godhama jechuudha. So hangama kootiin jalqabarra itti gaafatamummaan dhufuu qabus warra gaafii Oromoo kana achi gatee eenyummaa Oromoo seenessa Oromoo itti kaffalamee ijaarame. Eenyummaa koo bara waggaa meeqatti itti kaffalamee ijaarame. Kan achi gatame ida'ame gaafa jedhamu an keessan tureef hamii miti kun wannan haasa'aa jiru. Dooktar Milkeessaa egaa waan keessa turtuuf ilaalcha kee waan argite egaa mootummaan as jiraatee waan of deebii kennuu miti garuu kun bakka itti ilaalcha nama hundaa fi qaama hundarraa fuunu waan ta'eef ulfaadha jenna. Gaafii tokko fudhannaa. Baay'ee galatoomaa maqaan koo Iftuun jedhama. Asuma Meerilaandiin jiraadha. Sagantaa har'aa kanaaf galata guddaa qabdu. Gaafiin koo inni duraa kaleessaa fi dheengadda hoggaa mari'annu asii gaafiin tokko ka'ee ture. Gaafiin sunis ajandaa irratti walii galuu kan jedhu. Akkasumas immoo Dooktar Milkeessaan yoo dura dheengaddoo nutti himanii mootummaan kun mootummaa ofii isaatii fedhii isaatii aangoo isaa dheereffachuudha jiraatu akka ta'e nuu himan. So amma hoggaa waraanni bilisummaa Oromoo fi mootummaan kun negotiationii godhanii ajandaan isaa addaanii akkam ta'e gara fuulduraatitti deemuu danda'a isa jedhu namni deebisuu danda'u. Yoodhuma immoo dhuguma mootummaan kun mootummaa uummataatti of jijjiiree jiraate negotiationii kana fuulduratti adeemsisuudha ta'e tokkoffaa kanuma warri alaallee jedhan hostility dhiisuu cessation of hostility jibba walirratti hammeenya
hojjechuu walajjeesuu dhiisuu kan jedhu suni kunoo amma kaleessayyuu dheengaddayyuu uummanni Oromoo dhumaa jira manni gubachaa jira maali waan kun akkasumas immoo itti fufee uummanni Oromoo bakka hundaa mootummaan pilaanii takkallee lafaan qabu beelaan fakkeenyaaf amma Walloo keessatti jiraachaan jiran akkaataa isaan itti jiran mootummaan wanta takka gochaatiin hin jiru dhuunfaadhaan biyyaa namni waan tokko tokkotti birmachaatii jira maali mootummaan uummataa akkamitti kana callisa ambiraa Dr. Milkeessaa kan hin gaafachuu barbaadu maali ni gaafachuu odoon ta'in at least yaada kee akka asirratti bal'istee nuu kennitu kan hin barbaadu Girmaan illee asii tuqee ture mootummaa uummataa jechuu fi mootummaa ofiisaatii aangoosaa dheereffachuudha jiraatu garaagarummaan isaa maali fakkeenyaaf bara Minilik itti gaafatamaan waraanaa Oromoo ture sana jechaan immoo baay'ees kan waan hunda hojjechaatii ture Oromoodha mootummaa Oromoo jechuudha mootummaa Oromoo jechuun maal jechuudha mootummaa Ameerikaa jechuun Ameerikaadha maal jechuudha sana odoo ifaan nuu kennamee gaarii natti fakkaata galatooma. Ulfaadha addeeftuu gaafii Dr. Milkeessadha kaastan jira sanitti deebina dura garuu adda Aishaa sinirraa yaada fudhachuu barbaada waan amma addeeftuun kaasan irratti. Mootummaa Oromoo jaan namooti tokko hawaasa keessaa mootummaa Oromoo afaan guuttannee jechuun dandeenyu irra deebiitiin jira. Mootummaa Oromoo jechuun nama Oromoodhaaf yaadu nama dantaa uummata Oromoo tiksu confidently jechuudha. Arra ajendaa Oromoof baasee boruyuu yoo warri ollaa itti wace if booda deebi'uu miti dhoosan arkine ortodoksii dhimma amantii ortodoksii Oromiyaa keessatti argine. Garuu qabxiilee waboon dhiheessituuf qabxiilee uummanni Oromoo dhiheessu. Deebisuu ni dandahanii moo hin dandahanii adeemsa keessa arkuu dandeenya. Kaan ammoo wanni nuti dabaluu barbaadu Oromoo qofaa miti sabaa sablammootiifillee furmaata fiduu dandeessii waan jiru. Yoo dhugatti deebine namni Oromoo ol gabroomee miidhame biyya san keessatti hin jiru. Saniif Oromoon dura if dursuu qabdi, if jaalachuu qabdi. Dantaa ifii dursuu qabdi. San booda nageenyi waaraan sabaa sablammootaaf dhufuu danda'a. Garuu dura nuti miidhame ala buqqaatota meeqaa jira, nama du'ee meeqaa jira, hidhamtoonni Oromoo dhibbaatamaan kumaatamaan lakkaawamanii jechuudha mana hidhaa keessatti. Kanaaf dura furmaata haa finnu. Adda Aishaa ulfaadhu sababa yeroo hin qabneef gaafii tokko fudhanneet warra carraan arganne carraa kennine isaan erga duratti kaasaa turan dhiifama. Maqaan koo Lubata Kiluudha. Naan jiraataa naannoo Waashingtan DC jiraadha. Paaternoota waggoota 5 gidduu darban kana keessa jirantu adeemsa turantu bu'uura amantaa uummataaf iyyuu kennu. Wanti jira hundumtu akka jiran ta'e mootummaan haala gaggalagalu takkaa achi takkaas fakkaachuu waan akkasiitu jira. Uummatuma biyya sana guutummaa Itoophiyaa dubbanna waan ta'eef takkaa garee tokko wajjin warra tokkotti takka immoo garee tokko wajjin warra tokkotti gaggalagaluu jira. Sirnoonni adeemsa araaraa waggoota darban keessatti warra karaa nagaa bilisumna jedhanii galanii wajjinis deemuu nagaan hin taane loltuu waraana bilisummaa Oromoo irras wanti argame jira. Hamma adeemsa nagaa amma jiru kana keessatti mootummaan hammam gadi bu'ee hamma araara giddu galeessaa hundumaa hammatu hundumaa simatu sanatti of qopheessuuf deemamoo adeemsi isaa lakkii kottaatii akkuma amma sila jedhamaa ture badhaadhina kanatti hirmadhaa qooda fudhadhaa dhalaata. Isa jedhu ifa naan taane. Faadha. Adde Biraanee kanarratti yaada keessa fudhannu. Egaa waan yaada marii kana ani qaama miidiyaati odeeffannoo mootummaarraa yeroo baay'ee nan fudhadha. Yeroo baay'ee qaamni mootummaa kan natti himan maaf Oromoo wajjin mari'attan maaf nagaa hin buustanii jedhee gaafan gaafadhu kan isaan keessaa natti himaa turanii warra hidhatee bosona jirutu tolee nuun jechuu didee. Qaama tokkoon gaafa mari'annu tolee aniiti kaan immoo hin didaa walitti qabatu. Takka maroodha jedhu, takka gammachuudha jedhu, takka jaarshaniitii jedhu isaaniiyyuu waliigaluu dadhabanii nu harkaa bibittinanii nu rakkisanii. Akka inni bosona jiru isaan rakkisetti kan isaan deebinaa kennan jechuudha. Kan hin gaafadheera. Akka kootti garuu maal gochuu qabu isa jedhu irratti dubbachuu nan danda'a. Wanti gochuu qabani koottaa natti dabalamaan hin ta'u.
waan irratti wal dhabanii lafa kaahanii waa kennanii waa fudhachuutu jira. Malee natti dabalamaan seera natti hin fakkaatu. Maaliif waboon kaayyoo qabsaa'eef qaba. Waggaa dheeraaf qabsaa'e waggaa 60 ol jechuu dandeenya. Umurii nama tokko nama lamaati. Kanaaf waan irratti walii galuu danda'u waan uummataan dhaaba siyaasaa fedhii hoggana siyaasaa fedhii dhaaba siyaasaa toon taane ummata waloo waan godhe tokko ummata sanaaf waan nagaa kennu tokko lafa kaahanii sanirratti walii galuu qabu. Mootummaanis waan dhiisu qabaachuu qaba. Waboonis waan dhiisu qabaachuu qaba. Waltajjiin isaanii ummataaf deebii waan kennu ta'uu qaban jedha. Dr. Milkeessa maqaan keessan ka'ee gaafii waan gaafatamtaniif sa'aatiin qabnu dhumaa jira gabaabatti yaada keessan. Mootummaa uummataa jechuun mootummaan sun filannoo walaba ta'een ka hunda hirmaachiseen uummataan yoo filame hiree ofii murteeffachuu uummataatiin yoo hundeeffame mootummaan sun mootummaa uummataa jedhama. Haala kanaan paartiin bilchiginnaa mootummaa uummataa ta'ee hin laalu'anii gama kootiin sababni isaa immoo filannoo keessaa namoonni hidhamanii mana hidhaatti erga ugguramanii booda dargaggeessi jijjiirama fide erga dhumee mana hidhaa caakkaatti erga galee booda ta'e darbee waa'ee mootummaa Oromoo kanarratti mootummaan naannoo Oromiyaayyuu mootummaa Oromiyaati malee mootummaa Oromoon jedhamu. Sensitiiviidha dubbiin kun. Irra deebinee ilaaluu qabna. Mootummaa Itoophiyaati mootummaa Oromoo jechuun baay'ee balaa guddaas qaba. Itikliillee nama gaafachiisa. Mootummaan naannoo Oromiyaa kan Oromiyaati malee kan Oromoo miti. Darbee wannan jedhu dhumarratti gara gaaddisa hooggansa Oromootti deebi'uun hin danda'ama yoo ta'e gaaddisa hooggansa Oromoo dura ni yaadattu yeroo uumame. Yeroo sanaa paartii ODP irraas obbo Lammaa Magarsaa bakka bu'ee dura taa'aa gaaddisa hooggansa Oromoo jedhamee paartiin ABO jira, KFO'n jira, hunduu keessatti kan hirmaate eenyutu diige? Muummicha ministeeraatu diige. Lammaa qabatanii waan gorraa na buusuudhaaf jedhanii ijoolleen amma sadarkaa Oromiyaatti hoogganan baay'ee walumaan ture. Wanni haasa'amu gurratti namatti hin tolu. Yeroo sana diiganiiru. Amma dhuguma gara nagaatti deemama erga ta'ee waltajjii kanarraa namni baay'een waa'ee nagaa haasa'aa jira. Hunda kan hirmaachise gara gaaddisa hooggansa Oromootti deebinee gaafii Oromoo sana deebifnee ol kaasuu dandeenya yoo ta'e nagaa waaraa gara dimokiraasiittis ce'uu dandeenya. Waboonis ni hirmaata gaaf sana hunda kan hirmaachise jedheen amana. Kanarratti gaaddisa Oromoo eenyu diigan jedhu irratti ibsi walumaagala fuulletti kenname waan jirreef kana sani jechuu hin dandeenyu isin garuu yaada keessan akka yaadatti fudhanna. Aadde Seenaa gabaabsatuun kanumarratti. Mootummaa keessatti illee garee ABO's ta'ee waraana bilisummaa Oromoos ta'ee tiraanspeersiin hin jiru. Marii yoo mari'atan mootummaanis tiraanspeersii barbaachisa waraanni bilisummaa Oromoos gaafii isaatiif tiraanspeersii barbaachisa. Akkasuma kennuu fi fudhachuu danda'uu nu qabna. Yeroo kana keessatti eega diinni nu ta'uu beekne eega diinni garanallee garana kan duusa Oromoodha kan ajjeessu Oromoo taaliban akka kaleessanitti irra ooluu hin dandeenyu marii addaa nu barbaachisa jijjiirama haaraa nu barbaachisa gaafiin keenya haaraa ta'uu qaba. Gaafiin keenya kompiliitii kakalee irraafannee kakalee deebi'ee fi miti. Because hadha warri aangoo irra jiru maqaa kennaan jira. Nulleen dhuguma gaafii Oromoo kalee Oppiidiyoon ammoo ergamtuu namaati. Namaaf dhaabbattee jette kana akka Oromoo tokkotti olii galla kanaaf ija akka yaada kiyyaatitti bakka kalee Oppiidiyoo yeroo ergamtuu jirtuu fi hadha warri aangoo irra jiru garaagarummaa qaba. Even though jarri tokko ta'uu danda'a garuu akkaataa itti haasa'aa jiran because Tigree miti aangoo irra jiru Amaaraa miti aangoo irra jiru eeganii lamaan hin ta'in nuti aangoo irra hoo jaanni taate akkaataa itti gaafannu garaagara ta'uu qabaa jedha. Nagahaa fi ammoo nagahaa kan akka uummata Oromoo ol rakkatee hin jiru. Booran keessatti qabeetanii jirtan namni keenya dhume jira kun buqqa'ee jira lafarraati uummanni keenya dheebuu nagaa barbaade jira dadhabee jira kana eega ta'ee fi sigalee the first thing is cessation of hostility akka namni keenya qarqaarsa argatuuf jechuudha. Kana hoo waraanni bilisummaa Oromoo illee waa tokko irraa gadi bu'u mootummaan illee eega uummata Oromoodha jedhee bakka bu'u taate Oromoodhaaf haa ta'u iyyuu ka Oromoo haa ta'u baatu Oromiyaa bakka bu'u koo jedhee uummata saniif yaaduu qaba. Mootummaan kun godhee hin beeku hanga ammaatitti ka dhiibbaa godhaa jirullee kan mootummaan kun maqaa Oromootiin nama gadaa jira. Oromoodha maqaa Oromootiin addunyaatti himaa jira addunyaa rabboo kan ergataa jiru an Oromoodha jedheetiin. Kanaafiyyuu mootummaan illee eega maqaa Oromootiin nagadaa jiraate karaa kaleerra jirurraa xiqqoo jijjiiramuu qaba jedhee ilaalee jira galatoom. Kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya marii keenya kanumaan xumurre as istuudiyoo Anna wajjin turan aadde Seenaa Jimjimoo Dr. Milkeessaa Miidhagaatii fi aadde Biraanee Beekati. Toora Iskaayippiirra immoo aadde Ayishaaliitii fi obbo Nageessaa Oddoo.
Sun hundumtuu yeroo keessaniif ulfaadha jennaa keessumoonni keenya as istuudiyootti argamtanillee galata qabdan. Kabajamtoonni daawwattoonni fi dhaggeeffattoonni keenya manaan hordoftan funduratti immoo sagantaalee wal fakkaatan qopheessinee mariin kunan itti fufuta. Isinis sagantaa keenya irratti yaada qabdan nu biraan ga'u itti fufaa. Ani Tigist Gammeetii nagahan.